Ayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kuni Horn Conversationidha. Har'a haleellaa walitti fufaa Oromoo jilbeenfachiisuuf baname Horroo Guduruu fi Wallaggaa mata duree jedhu irratti dubbanna. Gidduu kana waan ta'aa jiru ta'eewwan nama suukanneessu kanii Horroo Guduruudhaa fi Wallagga Bahaa keessaa dhaga'amaa jiru hundi keessan kan argaa jirtanidha. Waan ta'e irra deebinee badaa isinitti muusaa hin nannu garuu madda rakkina kanaatii fi hiikkoosaa haasofna. Abbaan dhimma kanaas immoo eenyu kan jedhu maddeen garaagaraa caqafnee ragaa lafa keenyeetu dubbannaa jechuudha. Waan hundumaa caalaa immoo kaayyoon isaa maaloodha. Abbaasaa erga barree booddee kaayyoon waan kanaa maalii kan jedhu irraa haasofnaa. Waan kana irratti anaa wajjiniin haasa'uuf kan dhiyaatanii Profeesar Isqeel Gabbisaa fi waa'ila koo Dooktar Milkeessaadha. Dooktar Milkeessaa fi Profeesar Isqeel baga nagaan dhuftan. Galatoomii. Hayyee kallattiidhumaan mee wanta kanatti yoo seennee waan ta'aa jiru keessumattiyyuu gara Horroo Guduruu kanatti wanti ta'aa jiru waan qalbii namaa cabsudha. Hundi keessan kan argaa jirtanidha. Mee jalqaba irratti yeroo waan kana argitan egaa yeroo jalqabaatiif miti waan ta'eef irra deddeebi'ame wanti kun tasa dhumas hin dhabee dhumas qabaataa waan jiru hin fakkaatu. Maaltu isinitti dhaga'ame moo waan kana gaafa argitan? Mee Isqeel sirraa ka'u maaltu sitti dhaga'ame waan kana gaafa argitu amma irra deebiidhaan? Amma wanti kun ergi jalqabe naannoo sanatti ergi jalqabe waggaa 5 gara 6tti deema gara Horroo Guduruu keessatti. Namni buqqa'u, namni ajjeefamu hamma Horroo Guduruuti gara naannoo Naqamtee Guttinii nama ga'utti hidhattoonni mootummaa ni gargaare achi yaa'anii ajjeesaadha turanii. Maaltu sitti dhaga'ames jedhu sanarratti nama hadoocha wanta isaati waan keessa deddeebi'aa ooluu fi waanuma idilee ta'ee waanuma guyyaa guyyaadhaan ta'u ta'eeti akka haaraatti illee nutti mul'achuu dadhabeera. Duuti namaas amma badaas nutti hin dhageessisu. Maaliif iyyattesi namni dhaga'u hin jiru, himattesi namni deebii kennu hin jiru, dirmatu hin jiru, kan eegu hin jiru. Mootummaatu dhaabbatee humna waraana mootummaatu dhaabbatee, poolisii mootummaatu dhaabbatee hidhattoota dabarsee uummatatti naqaa. Mootummaatu hidhattooti isaa dhaabbatanii isa kaan immoo ofii isaa mootummichumatu malammalee hidhachiisee leenjisee biyya keessatti galcha. Sababa kanaaf bakka itti iyyattus hin qabdu, iyyattus kan dhagahu hin jiru. Dubbiin kun immoo keessuma deddeebi'ee naannoo Amuruu duwwaa miti. Gara Horroo Guduruu gara kaabaa Abbayya Gajjallaa lafa jiru qofaa miti. Gadi bu'ee hamma Guttinitti naannoo Naqamtee irraati kiiloomeetirii 30 irrattidha ta'a. Hin ture hin bubbulee giddu galeessa Gullisoo fa'itti kan inni ta'u. Iddoo kan biraatti sama fakkeenyaaf Amaaratti du'ee ka jedhanii namootuma Walloo irraa dhufanii nuti Amaaraa hin jenne garuu naannoo Amaaraa waan dhufanii fi Amaara jedhamanii ilaalamanii alaa waan dhufaniif Amaara jedhamanii ilaalanii garuu Musliimoota Oromootuma Wallooti kan dhumu. Lixa Shawaa kana keessattis akkasuma hin dhuma namni hidhattootaan inuma dhumaa numa ajjeefamaa kan akkasumatti hidhateetti galu. Ol waamanii nama 10 nama 9 ta'anii itti deemanii kan meeqa hojjetan jiru. Sanii fi waanuma idilee ta'eeti wanti kun waanuma nama dhibus waan namatti dhageessisus hin jiru. Hammam akka namaattu hammam akka nuti jijjiiramne bara kana keessa duuti namaa kan nama hin dinqine, namatti hin dhageessisne, nama hin suukanneessine boodatti deddeebi'uu dandeenya. Gocha suukanneessaan meeqa akka godhamu maaltu itti dhaga'ame isa jettu gabaabaadhaa fi maaltu akka haaraatti namatti mul'ataa si'anaa. Namummaadhaa baane warra lubbuudhaan jirru warra du'e miti. Warra lubbuudhaan jirru namummaadhaa waan baanee fi nuttuun dhageessisu amma nadhuma nuu ta'e qaama nuu ta'e oduu idilee ta'e sababa kanaatiif kanatu natti dhageessisee kanatu natti hammaate jechuudhaa fi nuutuu duunee dhaabiitti duunee hadoodnee homaa tokko gochuudhaaf akka hin dandeenye beekneeti
ittuma barreeke waanuma keessa jiraannudha. Ittaan akkas ta'u waan namatti dhageessisu keessaa kan namatu natti dhageessisina. Ayyee milkeessa gaaffiidhuma wal fakkaata. Yeroo marsaa kana dhageessu gaa marsaa baay'eedha akka beennu maaltu sitti dhaga'ame? Anis akkuma Profeesar Isqeel jedhee si gubaa keessi gubaa saba guddaa taatee gartokkee kee buqqisanii gartokkee kee ajjeesanii akka fedhan godhanii haadha Oromoo boossisanii viidiyoo isaa ilaalleerraa yoo agartu si guba. Maa gochuudhuma dadhabee Oromoonii jetteetu si guba. Maa inni wanni kuni harka tokkoon nu buqqisuun kun harka tokkoon nu ajjeesuun kun egaa tureera kan inni jalqabe akkuma tette taana hin dhaabatu yoom dhaabata gaaffii jedhu sitti kaasa. Waan dhaabatus immoo miti wannichi. Hin gubatta keessuma kee gubataa hin gaddataa gaddan taane keessa galtaa akkuma Isqeel jedhe gatii hin qabnu bakka yeroo hunda boo'aadhuma jiraanna. Lixa Oromiyaatti hin boossa, kaaba Oromiyaatti hin boossa, kibba Oromiyaatti hin boossa, bahatti hin boossa, giddugalatti hin boossa, lafa jiru hundatti ma boossa. Du'aaf buqqaatiidhuma lakkooftaa si adoochaa jechuudha bakka akkuma amma jedhame amma namni kaan maaloodha wanni haaraa maaltu dhufee siin jedhuu danda'u. Warri garee mootummaa abaluu waan jedhamutu akkas godhe jedhu dafaniidhuma. Namni isaan gaafate iyyuu hin jiru waa'ee kana. Dafaniidhuma abaluu dhadhaniitu faanoo kana godhe siin jedhu maqaadhuma. Eenyu kana godhe namni isaan hin gaafanne. Garuu waa'ee nama du'ee sanaa hin gaddine waa'ee nama du'ee sanaa maaf du'a namni hin jenne haati hiyyeessaa maaliif akkatti dhaabbattee boossedhee namni dubbatu hin jiru mootummaa keessaa deeggartootuma isaa gabbaasaniitu abaluu kana godhe jedhu. Akka nama dhimma koommoo miti wannichi jedhanii dhuma sitti haasa'u isa kanatu baay'ee si guba yoo akkasumatti maaltu sitti dhaga'ame gaaffii jedhu. Ayyee egaa Oromoon difeensii dhabee akka kana ta'uunsaa ittisa dhabee akka kana ta'uunsaa baay'eedhatu nama gaddisiisa baay'ee qalbii namaa cabsaa. Kan barbaadame illee kanuma akka qalbiin hamileen Oromoo cabuu fi wanti ta'aa jirullee kanumadha wanti mul'ataa jiru jechuudha. Boo'ichi Oromoon boo'u homaa tokko iyyuu dhageettiis hin qabu abbaas dhabeera jechuudha. Irra deddeebiidhaan mul'achuu isaarraan kan ka'e. So mee Isqeel sittin deebi'a erga akkas ta'eeti jechuudha. Erga walitti fufaa erga ta'e wanti kun waan dhaabataa hin jirre erga ta'e maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya amma. Amma waan ta'aa jiru waan tokko tokko fakkeenya fudhannee dubbachuu dandeenya. Garuu wanti kun waggaa 5 caaleera inni. So maaltu ta'aa jira jennee fudhachuu dandeenya. Isqeel. Viidiyoo tokko haasofsiisuu utuu Isqeel hin haasa'in. Tole. Kanagaa wanti ta'aa jiru baay'ee waan rakkisaadha. Maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya Isqeel kunoo gaa tokkoffaa miti jenneerraa si'a lammaffaas si'a sadaffaas miti waan dhaabatus miti itti fufaa jira waan ta'eef maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya. Haalli gaa yeroo yeroodhaan hin jijjiirama. Sababa tokkootiif waa ta'a miti garuu wanti waliigalatti du'i namaa du'i Oromoo gola Oromoo keessatti ajjeesuun toftaa mootummaa ta'uunsaa ifa galeera jechuudha. Toftaadhuma aangoo irratti turanii toftaadhuma itti baabateetti deema.
Sababni isaas sababni mootummaan tooftaatti baafatee deemu akkuma jedhe haala haalaan jijjiiramuu danda'a. Walumaa galatti garuu ajjeesuunis, hatuunis, saamuunis, nama rifaasisuunis hunduma keenyatu wajjin hojjetee kan jedhu kan mataa mootummaa sanarra jiru pirezidaantiin Biltsiginnaa kan inni gochaa jiru namni hundumtuu harkisaa akka dhiigaan dhiqatu ana duwwaa miti jechuudhaaf akka tolutti ana duwwaa miti hunduma keenyatu dhiiga harka keenya keessa jira kan jedhu hundumtu akka isa keessaati qabaatu barbaadeeti kana gochaadha jira gar tokkoon. Tooftaa mootummaati gaafa hin jedhu aangoorra turuudhaa fi tooftaatti baafattee deemta isa keessaati tokko paartii sana keessa kan jiranii deeggartoota mootummichaa kan ta'anis gaafa dadhaban akka irraa hin baqannetti irraa baqatuudhaaf hin dandeenyes isaanis harki isaanii dhiiga sana tuquutu irra jira. Yoo akka ta'e ofii isaanii itti gaafatamni akka ittiin dhufneef jecha mootummicha sana utuu hin barbaadin yoo isa garaagararraa jiru aangoorra isa jiru yoo jibban iyyuu of oolfachuudhaatiif waan jedhan itti gaafatamni akka ittiin dhufne waan barbaadaniif beekaa hundumtu gararraa jalqabee hamma dakaatti hamma aanaatti hundumtuu harkisaa dhiiga akka tokko gochuun tooftaa mootummaati kan inni ta'e. Walumaa galatti jechuudhaatiif kana jedhe. Yeroo yerootti garuu hin jijjiirrata. Yeroo yerootti garuu haala itti jijjiirrata. Amma duraan gaafa wanni kun jalqabu deeggarsi mootummaa kanaan lafti inni irraa dhufu siyaasa yeroo sana deemsisaa ture, siyaasa Itoophiyaawummaa sana deemsisaa turedha. Yeroo sana keessatti orma gammachiisu maqaa dha'uudhaaf osoo hin taane Oromootu hin ta'in Oromoo irratti akka dorgommiidha qaba akkuma sabaatti kanatti jettu yookiis sodaa Oromootiif rifaatuudha qaba kan jedhu garuu sirna Itoophiyaawummaa sana kan uumamaan deeggaruutu jira naannoo sana gammachiisuudhaaf jecha naannoo sana deeggarsa dabalafachuudhaaf jecha kun Oromoo sirraa faccisaa jira jechuudhaaf kana gochaa jiru jechuudha. Gaafa Tigraay wajjin wal lolan immoo humna waraanaa hundumaa Oromiyaa keessaa guurratanii waan deemanii fi bakka sanatti dhiisuudhaaf fi bakka sanatti lafa duwwaatti dhiisanii waboon akka inni bakka sana hundumaa fudhatu waan hin barbaanneefiti humna hidhate qopheessaniiti itti ergaa turan. Isa immoo itti aanaa muummichi ministeeraa yeroo inni dubbatu hin yaadanna gara Matakkal dhaqee yeroo inni dubbatu hin yaadanna isin hidhachiisnaa ittiin jedhee inni hidhachiisu suni isa Matakkal keessa jiru isa Wambaraa keessa jiru Amaara achi keessa qubatee jiruti hidhachiisatu hin ta'in darbanii horroo keessa warra siksagaadhaan itti galanii biyya sana keessatti bayyannatanii abbaa qabeenyaa ta'anii ilmaan isaanii kan feesbuuk irratti bahanii kan tiktok irratti galan hunduma gurmeessaniiti hidhachiisaniiti gar tokkoon waboodhatti hin lolu. Isaan gargaara jechuudha waboo loluudhaaf isaan gargaara akka kanatti humna hidhachiisuun. Gar tokkoon immoo Oromatti ergaadha ergu nuti ajandaa siyaasaa isin deemsisaa jira kun Oromoo isinirraa tiksaadha jirra jechuudhaatiif tola. Gara biraatiin immoo Oromiyaa keessatti nuti gallee naannoo Amaaratu du'e Amaarri Oromiyaa keessa galee Amaara miidhamaa jiru sana eeguutu irra jira kan jedhu tooftaa siyaasaati kun immoo itti galuutu irra jira jedhu warri Izeemaallee waan isaan jedhan jira miti kan federalizimiin amma dhufu federalizimiin isa hamma gandaatti gadi bu'uudha qabaa. Asallaa keessatti namoonni Amaara ta'an isaanumtu federalizimii mataa isaanii qabaatuutu irra jira kan jedhudha jechuudha. Walumaa galatti tokko tooftaa siyaasa irratti turuuti. Lammaffaa militariidha. Tooftaa waraanaati. Sadaffaa tooftaa siyaasaati. Kana yoo jedhe nagaa dubbiin isaa waan dheeraa waan ta'eef hundumti keenya waan itti guutuudhaaf waan dandeenyuuf ani akkasuma natti fakkaata waan sadan kana. Haa ta'us booddee deebiseetan si gaafadha dubbii woboottiin loluu kana. Amma haadhi amma yeroo boossu argine kun egaa woboo miti. Uummanni yeroo hundumaa akkasuma kana ta'a namuma jiraataadha yeroo hundumaa kan xiyyeeffannaa haleellaa ta'u woboo kanaan balleessina innaa jedhames woboon kanaan badee hin jiru garuu sanarratti booddeen si gaafadha Isqeel milkeessaadha carraa kenneetan
milkeessa atoo amma wanti kun paterni qaba gaa. Waan gargar citaa jiru miti. Akkuma irra deddeebiidhaan dubbadhee itti fufiinsa qaba. Namni hin ajjeefama. Kan ajjeefamu immoo jiraattotadha. Namoota gargaarsa hin qabne dubartoota, namoota buleeyyii kan silaa manatti kunuunfaman yeroo sooramaarra namoota jiran, namoota deemanii lafa garaa isaanii ga'uufaa hin dandeenye, yeroo buqqa'iinsi dhalatu faa namoota baqatanii deemuu hin dandeenyedha. Yeroo baay'ee kan miidhamu irra deddeebiidhaan yeroo dhageenyu ragaan gadi bu'us kan agarsiisu jechuudha. Amma gaa yeroodhaa yerootti tooftaansaa wanti inni godhamuufis jijjiiramuu danda'a jedhee waliigala isaa yeroo dubbifnu waan kana walitti fufiinsa isaa gaafa dubbisnu maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya milkeessa. Wanni ta'aa jiru waan abiyyi barbaadu ta'a. Waan inni karoorsetu ta'a. Waanuma sana godhaa jira uummata irratti jechuudha. Uummata jilbeenfachiisuuf, uummata harka kennachiisuuf waan hunda fayyadamaa jira akkuma silaa Isqeel kaase. Achi keessa wanni amma ta'e kuni Abee Dongorootti wanni guyyaa muraasa dura ajjeechaa nama baay'ee irratti ta'ee gara 6,000 ol namni buqqa'uun kuni isa duras immoo Wallagga Bahaa gara Haroo Limmuu Kiramuu achuma qabatee Jaardagaa seenaa Horroo seenaa achiin dhufee olumaa Abee Dongoroo fagaa wal qabateetu wanni kun yeruma tokko ka'e. Kan inni ka'ee lama wanni nu hubachuu qabnu. Miraab Izziin duratti Baardaar ture amma Naqamteettidha. Teessoon Miraab Izzii. Makalaakiyaan Itoophiyaa Izzii tokko dabalatee amma Izziin Dabuub Miraab Izzii jedhamu Gondor taa'ama. Dur Miraab Izzii ture naannoo sanaan bushu. Amma isa maal godhan Naqamtee geessaniiru. Miraab Izziin kuni Naqamtee irra kan jiru biraanchii isaa Shaambuutti torbee 2 dura kan inni torbee 2 ta'u kan inni banate. Hoogganoonni makalaakiyaa Shaambuu dhaqanii eebbisanii torbee 2 hin taane guyyaa 3-4 keessattidha waraanni kun dhalate. Weerarri guddaan akkasii kan inni dhalate jechuudha. Erga makalaakiyaan wanni hubachuu qabnu Wallagga hunda isa aanaalee jala jirtu ganda hunda makalaakiyaa bushaa jiraara. Yala jara keenya wanni hubachuu qabnu mootummaan siiviilii jedhamu Wallagga keessa jiru. Aanaa hunda makalaakiyaa bushaa jira. Wanni aanaalee keessa sochootu hundi beekamtii yoo halkan ta'e waboon halkan socho'aa jedhama gaasa keessa gallu makalaakiyaa bushaa akka mootummaatti. Makalaakiyaan amma egaa kontekstiin torbee 2 keessatti biraanchii Shaambuu inni banate. Horrootti biraanchii makalaakiyaan Miraab Izzii banate torbee 2 keessa guyyaa muraasa keessatti egaa wanni kun dhalate. Amma odeeffannoo achi gaafa dhageenyu nama garas jirurraa odeeffannoo nuyi qabnuun haadha armeewwan amma bu'an kana namni makalaakiyaa keessa miseensi makalaakiyaa hooggansarra jiru. Ilaa harmee boo'ichi kun hin dhaabbatu. Weerarri kun amma dhaabbatee bor deebi'uu dandeessu. Qe'ee keessanitti isin deebisna garuu hin dhaabbatu. Asirraa iddoo ta'e deema anatti isiniin jedheetu jechuun akka ofiishaaliituun ta'in dhaqeetutti ususee itti gurratti himee wanni kun isinirraa hin dhaabbatu karooraan deemamaa jira. An akka kootti lafa achi giddu galatti achi siqaa gammoojjiin naannoo isin jirtan kun qaamni biraa dhufee xammas isin ajjeesa. Qabeenyas isinirraa fudhata. Kanaafuu utuu sochootanii jedheetitti hima. Ila kana warruma makalaakiyaa keessaa dhageenya. Waan karoorfamee deemamaa jiru waan ta'eef isinirraa hin dhaabbatu. Nuti hojii hojjetaa jirra sitti jedhanii odeessu. Maal jechuudha? Namni makalaakiyaa keessaa kana jedhu nama gara oromummaan isaatti dhaga'amee dhumaatii namaatiif dhaga'ama qabutu isa kana isinirraa dhaabuu hin dandeenyu. Kan ijaaramee jiru kun kan mootummaati. Nuti ittiin buunu. Kanaaf
weerarri isinirraan dhaabbatuuti gara nagaa wayiitti buqqaatanii deemtan isinii wayyaa hidheetu taasisa. Wanni kanarraa kan hubannu dubbiin eenyu kan buqqaasaa jiru eenyu kan ajjeesuutti abbaatti gochuutti ganaa dhufna waan ta'eef milkeessa. Daawwattoota keenyaafis akka ifaa ta'utti wanti amma milkeessaan dubbataa jiru odeeffannoo achoo makalaakaa keessaa gara Horn Conversation'itti ergamedha. Booddee bal'inaan isiniif ibsina. Eenyu abbaan pirojektii kanaadha? Maaf dhaabbachuu dide kan jedhu yeroo ol gaafa nurra deebine hin dubbanna waan ta'eef hansi dhaabee milkeessa dhiifama. Gara eenyu abbaan kan jedhutti deemna garuu sila isqeeliin waan si gaafadha hidhee waan hin tureefis akka inni gabaabsee naa deebisuuf dura isaaf carraa kenneetanii gara sanatti qajeella. Eenyudha abbaan hundi kanaayyuu kan jedhu jechuudha. Isqeel sila gam tokkoonii woboottiin loluutti. Garuu amma kan arginu boo'icha namoota siviiliyaaniidha. Haadha, abbaadha, maanguddootadha, ijoolleedha, dubartoota gargaarsa hin qabnedha. Akkamittiin akkasittiin hubatamuu danda'a jechuun madaalliin kanaa iddoo kamiin jira jechuu kooti. Isa maal imaammata mootummaa federaalaa yoo ta'u baatu mootummaa naannoo Oromiyaa imaammata godhatee akka inni itti ba'e beekna. Kana durattuu miti maaliif waboof mo'uu dadhabdan jedhamee caffee Oromiyaa keessatti gaafa gaafatamu Fiqaaduun kan inni jedhe maali maqaan isaa qurxummii tokko tokkoon barbaacha deemta miti galaanuma isaa gossitaa jedhee kun imaammatuma isaanii ta'uusaa imaammatuma osoo dhoksuu miti ifatti waan inni hime waan asiin nuti gungumnu miti ifatti kan inni hime. Yoo kana malees iddoo kan biraa ilaalle mootummaan kun gocha nama suukanneessaa gochuudhaan nama rifaasisuudhaan amma abbootii gadaa ajjeesuun karrayyuutti abbootii gadaa ajjeesuun nama 14 wal duukaa ajjeesuun isaantu mootummaa sana waa gochuudhaatiif adeemaa jedhamee osoo hin taane abbaan gadaayyuu hin hafu. Abbaan gadaayyuu hin oolu kanarraatiiti abbuma barbaanne ajjeesnaa, abbuma barbaanne dhibamsiisnaa, abbuma barbaanne hiinaa. Kanaaf warri mootummaan mormuudha barbaannaa jettanii qoqqobadhaatii taa'aa jedhaniiti agarsiistuudha. Agarsiisuudha kun. Kanatu isinirra gahaa jechuudha. Sanaaf ilaa imaammatuma mootummaa ta'uunsaa waan nuti asiitii maaltu maal godhee maaltu maal jedhee eenyutu waa jedhe jechuutuun ta'in imaammatni keenya waboo loluudhaaf imaammanni keenya kanadhaa jedhee waan dubbateef. Riphee lolaanii silaas ummata keessa jiraata, ummata keessa deema, ummata keessa lo'a, ummata keessa dhokata, ummata irraas dhiyeessii argata. Kanumadha hojiin riphee lolaa. Saniifi ummanni kun dhoksuudhaafis akka inni hin dandeenyetti, dhiyeessii sanas akka inni hin laanneefitti gochuudhaaf kanatti dandeessu ummatichuma rukutta. Ummatichuma mataasaa rukutta. Mootummaan xiqqoo mooraalii qabu, mootummaan seera eegu, isa akkasii hin godhu. Mootummaan dargii inni gara jabeessa ati jettu gaafa Tigraay beela'ee Tigraayin beelessuun nan inni kun rakkoo tokkollee irraa hin qabu nama miliyoonii tokko beelessuudhaaf hamma aangoo isaa turfatetti hamma waraana itti galee jiru mo'uudhaa danda'etti dhoksuu ishee hin naqu bara. Dhoksuu ishee hin naqu attamitti jedhu kana keessatti kun imaammatuma isaaniiti ilaa muummicha ministeeraati waa'ee Tigraay irratti dargiinii hamma 77tti hin mo'amne ture. Kan inni mo'ame beelli gaafa dhalate sababa sanaan midhaan galchinaa nama gargaarra jedhanii meeshaa galchaniiti mo'anii hee ayiddarrigim jedhe kun hin ta'u bara keenyaa jedhe isa booddee marseeti nama meeqa fixe kun dhoksaa miti siin jechuudhaaf hin jedhe akka kana gochuudhaatiif adeemu ummatumatu deggara waan jedheef deggersuma ummataa sana gogsuudhaatiif itti adeema. Kun egaa toftaadhuma waraanaati jedheetanii fudhadha. Lammatas immoo sababas kennuudhaaf. Sababa kennuu jechuun koo waboo loluun nurra jira gaafa waraana Tigraayin deemurraatiiti as deebisne makkalaakayaa haa ta'u
poolisii Oromiyaa ta'u, poolisii federaalaa ta'u humna qabu hundumaatti gaafachuudhaaf kan hin danda'u rakkootu Oromiyaa keessa jira. Rakkoo sana loluun irra jira. Amaaratu ari'atama, Amaaratu ajjeefama jechuuf Amaara ajjeesaeetii itti deemee fixuun irra jira jedhe saba ofiisii kennataa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti naa deebisinaan jette kuni toftaa keenya jedhanii waan affeerra ta'anii adda baabayitti himan waan ta'eef maal dhoksuusaa rakkannaa, maal itti daddabaluus dandeenya. Maaf Washington Postiin waan inni barreesse qorannoodhaan achi keessas maa deemna yookiis warri Bloomberg kan isaanii waa'ee koree nageenyaa irratti barreessan maal gochuu jechuudha isaanuu keenyaa jedhanii himataniiru jechuumaaf hin jedhe. Baay'ee galatoomis qeel. Egaa amma lafa keessa mormitoonni socho'an yookaan immoo waraanni bilisummaa keessa socho'u ta'ee jennaani uummatuma sanatu diina biltsiginnaati diina Abiyyi jechuudha. Uummati kun akkasitti of hubateeraayidha namni. Uummatuma kanatu haadhi amma boossu diinadha jechuudha Abiyyiifama. Diinadha. Buqqaafamuu qabdi, ajjeefamuu qabdi, ijoolleense ajjeefamuu qabu, gandi isaanii buqqa'uu qabu. Diinadha jechuudha biltsiginnaadha. Lola akkasiiti kan Oromoo irratti bobba'ee jiru. Bara kana keessa. Lola inni hidhate lamaan walitti ba'u qofaa miti. Inni hidhate illee itu walitti ba'ee loluudhaaf ba'e barlachuu. Maaf wal loltanii kan jedhu badaa waan jiru miti achi keessa. Lola nurraa dhaabaa yoo ta'e malee. Inni hidhate lamaan jechuudha. Amma akkuma irra deddeebinee haasofne kan adda durummaadhaan haleelamaa jiru akkamas qeel kaase jiraataadhuma uummatuma Oromooti jechuudha. Sababiinsaa isaan galaanadha. Achi keessa jiraata waraanni bilisummaa Oromoo. Yoo isaaniin balleessinetu waraanni bilisummaa Oromoo bada kan jedhu hubannaatu jira jechuudha. Ituu dubbannu kana Biraanuun Juulaas dubbateera. Waa'ee faannoo yeroo kaasu uummata rukuttan nuun jedhu uummatatu rukunneemmaa eessaa inni iyyuu jiraachisaa warra riphee loltootaa jedhe. Eessaa jiraachisatu uummaticha bayeessa goone rukunne inni iyyuu jiraachisu narraa bayeedhe uummatichi iyyuu rukuta ture. Kana yoo wanti sun baduu qaba jettee murteessite uummatuma sana rukuttaadha imaammati isaanii. Amma kanuma irratti yaaduma kana irratti ijaaraa adeemnu sila already milkeessaa wayii kaaseera. Waan makalaakaa keessa ijoolleen Oromoo warra hooggantoota ta'anii jiran wanti kun maal akka beekan keessaa waan isaan achi as gara keenyatti ergan milkeessaan kaaseera. Amma ituu achi hin naqin waggaa muraasa dura makalaakaan mataansaa akkamittiin akka inni uummataa hojii walitti falmu harootti. Isa ilaalla al tokko viidiyoo gabaabduu ishee. Shaneen Oromoo keessa dhalatee Oromoo gurguru. Diin biraayyuu lakkisee. Barbaadu waasaa. Inni deemamat udat inni nagaagaraale. Awo faannoo hoodeበት faannoo haroon aslekkoo ichi bootaan aslekkoo Oromiyaan haalli bootee qaran faannoodha. Misira siraan bakkiska'u. Ilaa qalbeeffadhaa jara keenya daawwattooti keenyas akka sirriitti hubattanii faannooni haroo bilisa isinii baasee haroo erga bulchuutti ka'e waggaa sadiidhaadha. Kuni makalaakaa hoogganaa waraanaati laa kan akka jedhu uummataan. Uummanni immoo maqaa shaneettee nutti hin waa'ee faannoo haasa'e kan nu gube faannoodha jedhaani. Dhaggeeffadhaame waan kana. Ichi bootaan aslekkoo Oromiyaan haalli bootee qaran faannoodha. Misira siraan bakkiska'u. ምን ታወራለህ አሁን? ምን ስትሰራ ነበር እስካሁን ድረስ ማለት ነው? ዛሬ ነው እንደ ተወለድከው? ምንድን ነው የምታወራው? እውነት ከተነጋገርን ማለት ነው። ውሸት ተታውራ ወዲህ ግልጽ ነው መነጋገሩ። አደብ ገዝተህ ከተቀመጥ ተቀመጥ። ካልሆነ በስተቀር ግን ግልጽ እንነጋገራለን ካለ ፋኖ ኦሮሚያ መሬቱ ላይ ነጥሎ የነበረች ዛሬ 3ኛ ዓመቱ ነው። አንተ ስንት ዓመት ነው? ስንት ዓመት ነው አንተ? ስንት ዓመት ነው? ወደ ታውራው ዝም Ela waan kana makalaakaatu nama walitti qabee haasofsiisaa.
buqqa'iinsi gaafa ta'u kan akkasi sin godhee shaneedha jedhani. Namni immoo lakkii kan nu buqqise shanee sin jettan sana mitii jedheetti. Inni kun immoo maal har'aayi kan faannoon iddoo kana dhufe waggaa 3 ta'eera beeka. Makalaakiyaa dhalaa kan kana jedhu jara keenya. Warri nu daawwattanis waan kana sirriitti qalbeeffadha. Dhageessaniittus jennee yaadna waan kana wal yaadachiisuudhaaf abbaan isaa eenyu kan jedhutu wal gaafachaa jirra amma waan ta'eef. Maaf nurraa dhaabbachuu dide? Maaf uummata kanarraa dhaabbachuu dide? Dubbiin kun kan jedhu gaafannee deebiitti kennuuf deemna waan ta'eef. Amma taatota, aktaroota tokko tokkoon adda baafnee yeroo yeroodhaan haasa'uu dandeenya. Faannoo Wallaggaa, faannoo Abii, faannoo naannoo Amaaraa jennee gargar baafnee haasa'uu dandeenya. Abbaan dhimma kanaa eenyuudhaan inni guddaansa. Kana sin gaafachuudhaaf jedheetanii viidiyoo kana fide. Amma gaa makalaakiyaan yoo beekamtii kanaa qaba ta'e jara keenya. Makalaakiyaan beekamtii kanaa qaba yennaa ta'e. Faannoo irra goreetu makalaakiyaan falma yoo ta'e. Namni immoo difeensii ittisa biyyaati jedheetu kana yaada yennaa ta'e. Eenyudha kan amma gaa sila milkeessaa naasa'eera izziidhaanii izziin miraab izziin iyyuu akka jirutti naqamteetti naanna'eera iddoo sana dhabuufatisa. Loltuun miraab izziidha garri caalaan Wallagguma keessa jira. Beekamtii jara kanaa malee huubi tokko lafan buutu. Biyya sana keessatti. Huubi tokko lafan buutu naannoo sanatti. Woboon jiraachuun isaa hin beekama, hidhattuun garagaraa jiraachuun ishee hin beekamti. So amma gaafa waan hamma kana ilaallu eenyudha abbaanii kan jedhuun isin gaafachuu barbaada laani. Kanatti waa isinii dabala. Rakkinni kuni erga Abiyyi dhufee hammaate. Bara Addawaawii akka kanatti Oromoon hin buqqaane. Rakkinni xixiqqoon hin mul'ata dhagaamees beeka. Rakkinni xixiqqoon keessumatti naannoo daangaa Goojjamii fi naannoo Horroo Guduruu jiru irratti rakkinni xixiqqoon mul'atee beeka. Uummata jumlaadhaan aanaa guutuu yeroo itti buqqa'ee jira yaadattu. Gandi hundumtuu kan bara Abiyyiidha kan kun ta'e. Namni Abiyyi wajjiniin waliigalee kana hojjetu gurmuun Abiyyi wajjiniin kana waliigalee hojjetu yeroo yerootti hin jijjiirama dhugaadhaanis qeessile jedhe. Amma maaliifidha? Maaliif bara Abiyyi akkas ta'edha? Maali wanti kun maaliif bara Yaadig hin ta'in? Bara Yaadig soo Oromoon hinuma komataa ture, hinuma lolaa ture, nuyyuu komataa ture Yaadigin. Maaf hin ta'in bara sana? Maaliif bara kana hammaate? Kana kanin isinii kaasu tokkoon tokkoonsaa hojii koo ittanii akka deebistan duwwaadhaaf itoo hin ta'ini abbaan isaa eenyu kan jedhu akka haasofnuuf jedheenis qeelsirraan ka'a. Abbaan isaa mee lama paatarnii tokkotu jira yoo namni uummanni Oromoo hin dhagaha yoo ta'e rakkoon kun eessatti dhalata? Tokkoffaa waa'ee dhumti rakkoo dhumti Amaaratu miidhame yookiin saba kan biraatu miidhame kan kana godhu immoo shaneedha. Shaneetu akkas godha ka jedhu lafatti kaka'uu qaba. Laa barreen gaddaa yaadattu taatanii darraa irratti dubbataa turre miti. Darraa irratti namumtichi yaa'ee bahee morma kutanii. Asittis naannoo amma jennu kana kiiramu waggaa 4-5 dura keessaa fi haxaasa nama kuma gara 20 keessaati baasan kiiramuu irratti abbayya gaafatu ceetu dhagaanii amuruu jira. Har'a kan nuti dubbannu amma bakka ammatti ta'e kana kan Abee Dangooroo jedhani. Abee Dangooroo shaambuu dabartee gara Naqamteetti siiqama. Abee Dangooroon siiqanii guttinii wajjin iddoo walqixxee jiraatudha. Keessa gadi bu'anii jiru jechuudhaaf hin jedhe. Lafti inni itti jalqabu garuu lafa dispiyuutiin yookiis walii daangaan sirriitti sararamee hin jirre gamasiin Amaarri kan jiru gamanaan Oromoon kan jiru lafa daangaan irratti walitti bu'u achirratti dhaqanii dubbii qabsiisu beekaa. Tokko kanadha kan ilaalamuu dura eessarratti ta'aa lafti jedhu lafa rakkoon jirtu ilaallataniiti iddoo sanatti dhaqanii qabsiisu. Dubbiidha qabsiisu. Kun karaa Somaalees hin ta'a. Karaa Somaalee irrattis hin ta'a. Lafuma Oromoon daangaa kan biraa qabu hundumaa irratti itti kakaasu. Lammata magaalota yoo duraanii yaadattu taatanii Adaamaa fa'i kan isaan rakkoo kan akkasii kaasanii Gobba fa'i
asallaa fa'i lafa uummanni Aramaara jedhamu keessatti guutan keessatti darbe Shaashamannee fa'itti. Shaashamannee yaadattu mini gaafa Hacaaluu fa'aa du'anii Shaashamannee irratti nama lama namatti maqaa isaanii dhahuu danda'utu qindeessee galee ajjeesaa jedhee utuu makkalaakayaan dhaabatu utuu poolisiin dhaabbatu humnooti hidhataman dhaqanii nama Amaaraa jedhanii Amaara jedhaman sana mana irrattis gubanii mana keessaas ari'anii ajjeesan. Kuni waan mul'ataa ture waggaa biltsiginnaan aangoo irratti dhufe keessatti. Kana achi immoo Oromoo citee Oromoo irraatii citee iddoo kan biraatti darbe. Kan akka Walloo keessa kan jiru naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa jiru Oromoo irraa citee lafa jirutti fixaa turan. Kunis waanuma nuti argaa turre wambaraa kana keessattis akkasuma godhu. Kuni kan inni nutti agarsiisu lafa Amaarri Oromoon yookis waliin jiraataa ture yookis waliin jiru yookis Amaaraaf Oromoon lafa jirutti maaliif dhalate? Rakkoon kun maaliif dhalate? Yoo dhuguma Amaaraaf Oromoo gidduu ta'e rakkoonsa maaliif Amaaraaf Oromoo gidduutti akkuma uummataatti akkuma naannootti walii wajjin hin taane? Kuni dhaqee lafa dubbiin itti dhalatuudha danda'u kan gochuudhaatiif danda'u. Waan ta'e sana immoo Amaarri ajjeefame gaafa toleetti Amaaratu ajjeefame gaafa jedhu hamma paarlaamaa keessatti imimmaan buusanii amma bo'anitti eewu kan kana gochuu danda'u. Eewudha paarlaamaa keessatti dhageessuu kan danda'u. Eewudha miidiyaan Itoophiyaa hundumtuu waa'ee isaa akka inni dubbatu gochuu kan danda'u. Kan biraa jiraachuu danda'a. Miidiyaa qabamee jiru kana keessatti paarlaamaa keessatti kan bo'uu danda'u gara biraan jiran. Agarsiistuudha jechuudhaaf hin jedhe humna akkasiiti. Yookis immoo gaafa ajjeesame namoonni dhumanii gaafa jedhamu kan silkii cufu, kan intarneetii cufu, kan elektiriikii cufuudha danda'u eewu. Shaneedha. Shanee waan akkasii gochuudhaatiif hin danda'a. Dubbiin ati nagaa batte ittaana eewudha abbaansaa waan jetteef miti abbaansaa kan kana gochuudha danda'u. Ergii laa imaammatni kana jedhanii nutti himanii booda kan kana gochuudhaati danda'u. Itti dukkaneesse lafa namni gaazexaan maaloon keessa dhaquudhaatiif hin dandeenye shaneen gochuudhaatiif hin danda'u waan akkasii gochuudhaatiif hin danda'u. Kan kana gochuu danda'u mootummaadha. Malee gara biraan jiraachuu hin danda'u. Hamma Abee Dangoorootti Amaarumatu hidhatee utuu mootummaan hin beekin naannoo Amaaraatii bahee shaambuu kana bira darbee hamma Guttilitti bu'ee hamma Abee Dangoorootti bu'ee gamasiin immoo amma Fincaa iddoon nama jedhu yoo namni waan sababatudha. Abee Dangooroon gidduu jira, Fincaan gamasiin jira, Guttiin gamanaan jira. Hamma sana darasii hamma dhufutti mootummaan eeguu dadhabe. Mee amma immoo waan ati jette jira dubbii isaan dheeressu. Abee Dangoorootti kaleessa moo dheengadda gaafa namni akka kana ajjeefameesi buqqa'uusi waan itti malkeessaan jedhe isarratti kan dabalamuudha danda'amu. Nutti dhufaa jiru poolisii nurraati. Poolisiitti himatanii nurraa dhowwaa jennaan poolisiin nuti kana humna keenya olii jedheetti dide poolisiin mootummaa hin goonu jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa nuti ajajan qabnu utuu isaan dhaabatanii kan bira darbee dhaqee nama buqqaasu kan nama ajjeesuudhaati danda'u eeyyama yoo argate malee eessaatii danda'a mare yoo eeyyama mootummaan kenne malee utuu makkana akkaan dhaabatu utuu poolisiin dhaabbatu milishaan gandaallee jira miti maal milishaan gandaa kan uummata Oromoodhaa eeguudhaaf maqaadhaaf kan jiru yookiin sirna eeguudhaaf kan jiru inni sun hundumtuu maal gochuu danda'a garuu faannoonii ofuma isaa of ijaare ilaa kana hubadhaa uummata Oromoo. Kana ishee kana jala mureetan hin jedheetan itti dhiisa. Faannootu ofuma isaa of ijaare ofuma isaa of leenjisee naannoo Oromiyaa keessatti dhaloota isaanii kan ta'an achiiti bahanii lafa mootummaan birshala qofaatti dhaqee leenjifame achi as deebi'ee achuma keessa taa'ee ofuma isaatiin of ijaare lafa mootummaan hin beeknetti kana gochuu hin danda'a faannooni. Hin danda'a abbaan hamma kana hundumaa godhachuudhaaf hin danda'a. Gaaffii kana sadanaan kaasee mootummaan yoo godhe malee kan kana gochuudhaatiif humna qabu hin jiru kan miidiyaa cufee kan humni mootummaa akka inni uummatan eegne godhu yookis namni kan hidhatan faannoo mataan isaayyuu kan hidhatanii faannoon naannoo Amaaraa iddoo kudhanitti citee jira. Faannoon Abiyyi jira garuu. Faannoo Abiyyi hidhachiifatutu jira. Faannoo biltsiginnaan maqaatti kennee faannoodha jedhee kaasu. Ishii kana irratti amma maaliif gochaa jiru? Amma maaliifidha kan isaan kana gochaa jiran? Amma immoo Tigraay ergee walolanii Amaaraa wajjin ergee walolanii Oromoodhaan jaallattis jibbitees yoo ana na deggerte malee mootummaan na deggerte malee
kan si eegu hin jiru lakkuma kanatti dhumtaa itti fufa jedhee milkeessan kan inni jechaa jiru yoo nu deeggartani malee kan isin eegu hin jiru nu deeggara hiriiraati waan hundumaa keessatti nu deeggara shanee of keessaatii baasaa waa hunda of keessaatii baasaa numatti sagadaa bula yoo kana asii dhumuudhaaf adeemtu kan jedhu Oromootti ergaan ergamaa jiru kanatti fakkaata abbaan isaas mootummaadha kan bu'aa irraa argatus mootummaadha kanuma natti fakkaatan. Galatoo Misqeel waa'ee leenjii erga kaaftee viidiyoo tokkotu jira. Viidiyoo sanaa atis ilaaltee yoo yaada dabalataa qabde kennuu dandeessaa. Daawwattooti keenya garuu akka ilaalan barbaanna. Namni hundumtuu viidiyoo kana ilaaltanii alaabaa achitti qabatamee leenjiin kennamu ilaala. Leenjiin kuni leenjii faannooti. Alaabaa warri faannoo qabatan hin beekama. Har'a isinitti himnu. Isa aranguwaadee bicaa qayyii isa kanii gara bara nugusaati kan isaanii qabatan yeroo baay'ee. Amma alaabaa viidiyoon kana keessa jiru isa miti. Alaabaa sana achumaan xiyyeeffadhaa ilaalaa. Leenjii kana immoo eenyu akka leenjisaa jirus achumaan ilaalaa daawwattoota. Alaabatti amma ilaalaa amma sirriitti mul'atanatti fakkaata alaabaa kana ilaala. Alaabaan kuni isuma mootummaan federaalaa alaabaa biyyaati jedhee heeraanii definishiniin kennameefi taa'udha kun. Kan leenjifamaa jiru faannoodha. Kan leenjisu makalaakiyaadha. Callumadhaa ilaalaa daawwattoota. ተጨማሪ ፕሮፍ ስለሚቀጥል ሌላ ከመድረክ ሌላ ይቀርባል። እሱ ቀጥል ከመድረክ ሌላ hinga ammanuma yoo laalle nuga maayinni wanti agarsiisuu barbaanne kun leenjii faannoo Wallagga keessatti taasifamedha. Alaabaan isaa alaabaa mootummaa federaalaati. Kan heerri beeku jechuudha. Kan leenjisaa jiru warra makalaakiyaati. Isa kanadha inni sila Abiyyi faannoo qabaa kan Isqeel jedhaa jiru yoo isiniin galle ta'e warri dhaggeeffattan. Waan kana irra deebinee booddees agarsiisuu dandeenya. Isqeel isati waa'ee leenjii kaafteefan waan kana achumaan ilaaluutu nurra jira jedhee yoo asirratti yaada gabaabaa qabda ta'e deebiseensii kennaa ta'uu baannaani milkeessaadhaan gaaffii wal fakkaataa gaafadha. Ragaadhumatti dabaluuf yoo ta'e faannoon gaafa dajanii jedhamee Tigraayin gaafa isaan lolan faannoon dajanii ta'eeti raayyaan ittisa biyyaa gara Tigraay yeroo inni lolu baqatee gara duubaatti akka hin deebinetti kan duubaan itti dhukaasu faannoo inni ijaarratee ture. Naannoon Amaaraa keessatti ijaaramee hojiinsaa kana ture gaafa sana. Gaafa sana waa'ee faannoo dubbiin ka'ee jennaan pireezidaantiin Biltsiginnaa waan deebise qaba. Faannoon Itoophiyaadha. Itoophiyaadhaaf kaleessas du'eera. Ammas hin du'a. Boris hin du'a. Humna Itoophiyaati. Yoo barbaachisee hamma daangaa Somaalee hamma Jijjigaatti yoo ergachuu dandeenya jedhee kan kootii jedheera laasa naannoo Amaaraatti dhalate gaafa sana. Kan kootii jedheera. Inni akka inni ijaara himateerani. Yoo dubbii isa jabeessuuf ta'ee faannoon nuti duraan gaafa ijaaramu Tigraayin loluudhaafis gaafa ijaarratanii dhugaadha kan jalqabe mootummaa federaalaa miti kan jalqabe mootummaa naannoo Amaaraati. Yoo jeneraalli isaan ajjeesanii. Asaamminoo Tsiggeetu jalqabe maqaa adda addaatti kennanii jalqabanii
Kan isaan ijaaran isilumayyuu immoo Itoophiyaa irratti Amaara deebisuu manurra jira. Kan jedhu irraatii jalqaban ijaaran isa fudhate. Gaafa sana Abiyyi siyaasni ture akka siyaasni adeemsisaa tures isa waan ta'eef isuma fudhatee kan kootii jedhe isatu kan kootii faana. Biraanuu Juulaallee inni gaafa afaan Oromoo dubbachuu beekullee Biraanuu Juulaallee bahee nu dubbateera miti gaafa afaan Oromoo dubbachuu hin danda'anne qulqulleessee jechuudhaaf hin jedhee. Inni gaafa dubbatu inni jedheera faannoodha wajjin lola hin qabnu nuti faannoon kan keenya jedhee dubbateera. So waa'ee alaabaadhaan dimshaashumaanii kanuma isaanii ta'uun hin ooloo osoo hin taane isaanuu gadi ba'anii kan keenya faannoon jedhaniiru isiin immoo gara horro keessa deemtee morma fuuttee hanqaaseetti gootee wajjin reeffa biratti dhaabbattee sirbaa turte. Isheen immoo piraayiveetilii kan isaan akka dhuunfaatti kan isaan ijaarratanidha. Achuma irraatii ijaarratanii kan isaan fidanii kanuma isaan leenjisan birsha laqoo sanattis achuma Oromiyaa keessaa fuudhanii Shaamboo keessaa fuudhanii leenjisaniiti achitti deebisanii. Isaan ta'as deebi'eeti morma gorra'uu jalqabee gorra'ee kan agarsiisuu jalqabe isaanidha. Waanuma suukanneessaa nama ajjeesanii lafarra gosatanii naannoo Benishaangul Gumuz keessatti kan maaloon an ajjeesinaatu jedhu namni Tigraay tokko abiddatti qabsiisan isaanuma ture gaafa sana. Makkalaakaanis maaloonis kanuma keessadha kan inni ture kan kootii jedhee isaan innuu himatee rahooti maal gochiidhatti waan gara biraayyuu barbaachuudhaan han kootii jedhee waan hin dhuunfaten kemiti maal gochii ittiin jennaa jechuudha itti dabaluu maal hin jedhe. Galatoomi Misqeel.